مجون تقميش أيوة ولا قاتي أنت لا ولا قاتي كان قاتين أنت لا عرسيتي بيروكي سجد بافتك قات إسين عربة وجين وجدت لا عربة وجين وجدت جولة بيرا في دي عربة تركبت عرب دي تيني مو وانو أكونو مالي سومالي متي مالي قراتي سوداني سوداني مو جولة تيجي باسبورتي قرتت أريد مش أيوة ولا قاس أنا مال قودي في الديت قمت بالبلتات مالو قمي نقدت نمتيني سنة قجتين قمي مو من إجازان قب نت بالبلاد تيجي مالهم جودك كتي قد مدامني مالهم قرا في دينجي إيه قد بريوتنا شانتا لبو مويتي قرا دورميا هفده شانتا سي بككاو دبيتين بري من نمتي تنا أماتي تنا كتلتن أتش قبا مدبري شانتا قرا سديتي قافا أنا مش أوتنا بالبلاد سينا كنتي تدبدو مالو أما سما بري قلت سجلسي تيك توكي كياتنا قابر يو أتبونا نوكيش يتونا قابر وبرق قلتك كنا قلتاي gara ija keessaa baasa intala arsitu naan jala intalamti bi oromoo taate fiddee biyya namaati fiddee harka arabaa galchite naqa taqqatteetta mucaa wallaggaa sun paaspoortii kana akka dhigeessi keessaa baasa naan jetteetta qaxaqataa jetteeni arabbitti sun naqa taqqatteetta koomishinii birrii kaffaltuu abdaan gammeen birrii balma kaffalee ani wajjii galche firii wajjin nyaachaa algaa kootiin wajjin rafnee uffata si as kaawwattee birrii Itoophiyaadha birrii takka hin qabu birrii takka birrii 50,000 obboleessi ergee fi gammee irratti gammeen liqaa ergee fi booda birrii 50,000 Itoophiyaa biyya kanatti gaafa ergitu birrii 1,200 taatee fi gammeen kan taasii kan minoodu kan kartoonii irraa fudhatiin birrii meeshaa si gara biyyaa ergee fi ani immoo hojii galcha koomishinii birrii 200 gammeen kaffaleefi. argitanii maafan akkasiin inja naqabadhaa maafan isin inja mana qaba amma na bira bultee waan ani nyaattee gara hojii gatii sin galcha biyya ammaa deemuun duratti gurree dubbisi gurreen amma ijoollee 7-8 fidee ijoollee dubaraa boonitta tiiji maanam wanta kana bira jirti jawwisaa dheengadda ijoollee 4 maattoon naqee ofiisaatti bakka buru kadhatuu deema nama boru biyya galu nama iftaan biyya galu ijoollee biyya galchitu nama 4-5 manattoon naqee hin himatan garuu isaan isin gaafatame himatan gurreen kaargoo naa erguu didatiiji nama takka nama 7 himatan gurreen birriin isaan garuu wanti isin ijoollee teenyaa ta'aa jiran baay'ee garuu hin himamu ko isaan ta'an jawwisaan ijoollee on naqee ofiisaatiin mana hirribaa kadhachuu deema gurreen ijoollee isaa mana bulcheet ofiisaatiin mana taaddee bula taaddeen ijoollee lama mana galcheet ofiisaatiin maaliif oromoo wannan waan ofii ta'aniif gaafa micayyoo sun as galtee ani bilbila itti dubbadhu maa ashooftaa ammaa bar laayivii keeyyatti argaa jira naan jette dhugaa rabbii ani bilbilee fi maa akkana godhattaa akka sibira fidan argine been paaspoortii siisiti yoo barbaadde biyya kana keessa akkasiin hojjennan taate galata rabbii kalli waliin argi kun amma jaguutu geessa meeshaa isitis biyya galee fi fayyaa qabdi hojjetataa jirti intala wallaggaati takkas kunoo gurreen natti fide isii fa'ee fakkaasa ishiin biyya kana taate ji'a 3 moo ji'a 4 gurreen natti fide maalooti jimcoo takka wajjin rakkadhe kootu fide yeetan as fide kunoo eengaddala waaqayyo karatte sabboontu ijoollee wallaggaati isiinis hojii galte kunoo isii hojjetaa jirti mana kootitti kunoo mishaantan kun isii 3 as qabatte isii eessaa fide gurreen bakka naa fide hin beeku gurreen fide bakka inni fide kararraa fide ba'ee fide ijoolleen tanya akkanatti aarsaa isinii kaffalaa jiru ani maafaan wal qabadhaa waliin salphisinaa isiniin jaa waa malee isiniin jiru waliin tuffatinaa waliin arrabsinaa gaafa gurreen balleessi irratti hin duulinaa amma miqeewwan takkatti isa uumaata isinitti himaa gurreedhaan kaargoo ergatte nama takka wayiiti akkana ijoollee ganda biraati ijoollee sun nama 5 gurree caqachaatti ka isaanitti himatti gaagartee odoo ka isaanii ta'ee takkitti amma ijoolleen teenya kan shawaa miceewwan takka birrii ergattee intala shawaatti birrii 4,000 na nyaatteetti guyyaa 3tti natti himattee guyyaa takka dibatta si'eessa naan gattee dhiisi lubbuutoo raayisii fudha yoo siif kaffaltiin jeeni waan shawaa taateef maan naan gatte ishi baqqaatii jiitoo si abdadhaa
irranaafuu yoo irranaafuu dhubaate rabbitti kenneetan iseetti. Maaliif garaa laaftan gaa isiin bar? Garaan keessa warqiidha bara isin ijoollee shawaa. Kan duutaniifis kanaaf. Kan wareegamtaniifis kanaaf. Biyyattis kan duutaniifis kanaaf. Daglan deemtan. Kan waraana baatee du'us waraana baatee daglan deemu daarektii ukaasa. Weellisaan keessa noo daarektii dubbata kanaaf du'a. Of mi'eesseen bulu weellisaan shawaa. Afaan mi'eeffatee birrii amma kun warri afaan mi'eeffatu nagumaan bulaa jira. Kan afaan mi'eeffatu birrii bucuqatee mootummaa wajjin nyaataa jira. Uma jira kuno keenya kuno kan qalqal jee ugaa Oromoota ibsa jee kichuu jite daa'ima isaatirra dhabne. Daa'ii galaan qarxam godhan, hacaaluu qasham godhan. Qabsaa keenya jaal boruu jaal maalii jaal eenyu. Argitanii? Obboleessa koo isaan mati jees achuma keessa waraana mati jees obboleessa koo waraana keessaa buusanii oduma inni waraana wajjin deemu qauma isaatirraa fudhanii isin galee kana maaliif isin wanna garaa laaftaniif qabsaan keenya daarektii iyya weellisaan keenya daarektii dubbata adda babaayii gubbaa gatee lallabee du'a bakka dubartiin teenyas asumarraa iitee haajaanatti qabatanii najjeeftan. Amma udu jabummaa koo ta'uu ni baadhee qaatan du'a aduu ijoolleen teenya eeguu baatan qaatan du'a batalay gurree faana eeguu baatan ijoollee isaa faana eeguu baatan amma honan guyyaa lamaanii waan ta'e je'eenuu dubbachuu baay'ee naa bilbilanii na gaafatan maal taatee baddee naan jedhu quba na qaban gaa isaanan qabadheen gaafuma mana madaamitii ba'uun isaan qabadheen kan mana kanatti naa qabe kiraa isaan kan birriyyee tokko naa kaffale isaan kan algaa naa bite isaan kan soofaa naa bite isaan giiftii ta'ee kan mana kana taa'u dirhaama takka hin baafne mana kanatti. Bicha suuqii wannoo bicha meeshaan bicha itti fidadheen sapiraayis na godha dhufanii qulfii bichaa kanneen kanan arge maaliif kabajaa ijoollee dhiiraa shawaa qabdu namni tokko hin qabu isin garuu qabachuu wallaaltan garab deemtan isin garas dubartii ebaluutu irraan birrii ergadhu ebalu Abdul Jabbaar Abdul Muhammad Emitolishoo birrii na nyaadhaati kootu sifinnaa kootu akkana si goona ammaan booda micaa qal'aa tokko himattanii isinitti meera kunwaan. Ijoollee 11 qabna ijoollee 11 sana irratti guruppii keenya irratti dhadhaati kanaas waan barbaadde isaanitti madda biddeen dharraatan nutti madda hunduu makiinaa qabdi bakka isin barbaadanitti makiinadha annan kaffalaaf 25 kaffalii fi gurree biddeen anaa fidi kachi jawisaa biddeen nuu fidi birrii siif kaffalla kachi tiijii waan akkanaa naa godhe okay gurree deem geessii ijoollee kanaati biddeen mee gurree naana didu jawisaa deem bakka kanaati biddeen geessiif garee keenya Sajoollee akkana biddeen irraate mee haa jawisaa isin didu saasa wal agarra wal qabadha quba wal qabadha haasaa ooltanii boruutish jettanii na zaqazaqinaa micaa tokko irratti gaafa duula badan warra tumsaa gaafa tokko reetti keessan du'e boo'a iyya yaa gadi baati gaafa micaa qal'aa tokko irratti duula badan narratti lola maal isin malee maalan qabaan odoo isin gittanu maana irratti duula banan odoo isin qabu maana ajjeesuu irratti gaman ani bar abbaa kee hidhuudha malee hidhuu beekan hidhuu bakka karrasiituun beektu tiiji bakkanaa buute reediyoo irratti nagayoo hidhuudha ani biikoo mataa shawaati biitti ta'an kanaafuu waree bichaan ta'inaati wal qabaadhaa quba wal qabaadhaa irra deddeebite isitti maa lakkoofsa akkuma amma fooloo wal gootan kanaan hundi keessan lakkoofsa walii kennaa walii bilbilaa mee anumatti isiniin jee dhiiran jala jeninaati wal janajjanaa isinum mee akkisi faayidaan arganin isin erga ani guyyaa gaaf takka habaaboonaa kennaa maaloo geemiin taphadhaa maaloo na deeggaraa isiniin jeen beeku mee anumatti isiniin jee wal qabaadhaa lakkoofsa walii kennaa quba wal qabaadhaa biyyarraa yoo dhufta fooloo wal godhaa bar uduu akkanumatti gisee tokko balbala bantanii ijoollee shawaatti tuni laata akkatti isaan bareedan jaan lakkoofsa bilbilaa banattanii uffata walii godhattanii uduu bareedanii gaaf tokko kachettanii uftanii bareeddan barasin akkuma gisee Finfinnee irreecha gisee deemtan ijoollee shawaa duukas jiraachuu baatte Finfinnee tuni bareeddi burree ta'anii akkatti isaan bareedan agartaniiti akkanumatti bareeddan tiktookii uduu banattanii maqaa kanaan isinis galatoomaa isiniin jaa haasaa isinitti baay'isee hojiirra bulta hojiirra jirta waan ta'eef warri yaada ibsan yaada keessan ibsadhaa gabaabsati WhatsApp obse salaalee dubbadhu yaada isin qabdu irratti
jiituun dubbattee jiituun dubbatte obsee wannoon bichaan dubbatte irra fa'aamu sa'aatii malee asi waan ta'eef. hayyee shimbirroo fi obse kecha dubbadhaame baay'iseen isaa dubbattu birqeen dubbatte kalas hin baanu bor walitti deebina sa'aatii kana yeroo hundaa hojii kan xumuradhaati. dubbadhu shimbirroo obse dubbadhaa nam tokko keessa hayyee birqee dubbadhu yaada qabdu. Sifillee haa ta'u lubbuu. Amis sifillee haa ta'u. Ami walumaan nuuf haa ta'u. Ani tiijii barbaadaa ture. Ishee lubbuu ta'u. Tiijii si barbaadaa ture. Kanaan durallee haa isiin jedhee karuma kanaan na deebisu jedhee. Akkuma ati jettu duraanii ani geencidha yaa gurra kaagaa akka ittiin beeku malee. Geencidha yaa gurra akka geencitaan hin beeka. Jawweelli akkasitti geencitti argeera qaamaan guyyaa tokko jechuudha. Eessa jirti? Anamma jira. Ani Dubaay jira. Ishee birrii akkasumaan hojjechaa jira. eessa hojjetaa paaspoortiin keessa jira? Mana hojii galee mana hojii wayina galchanii isaan booddee mana hojii kana galchanii booda achi wallolee ba'anii niitiin beetti sireebdi niitiin bakka gororarree sitti dhufte waan hin taane si gooti achi dhiisee ba'ee jennaan paaspoortiin kennu hiqaama hojjedhee fira minaaminatti na dhoowwatte eegana dhoowwatte ji'a sadii amma nama zim jedheetuma hojii wayii argadhee karaa biiroo hojii wayina galchanii ji'a tokko bichaa hojjettanaan jettee nagashite mana kana jechuudha. Amma eessa jetta bara sanatti bakka jirtu beektaa? Bakka jiru beeka'ee. Maaliif ji'a tokko hojii keessa irree? Jechuun paaspoortii waan hin qabnee fi ji'a tokko mana sana qofa galtaa. Ji'a tokko galtee. Akkoon qabuun hojjetta paaspoortiin moo laazam kalli waliin hojjetta uummanni akkasiin gootu mangistii wayitu yoo achisitti tolee namittiin biiroo dhimma sirraa qabaachuu gisee baatte yeroo ji'a tokko isaa si baasassan na bira kootu ani hojii siin galcha ishee. Ishi lakkoofsa kennaa kennuu dandeessaa siin si dubbiseera. Yoo mana san keessa ji'a san tokko isaan xumurattee namittiin sun baay'ee siin jettee ofirraa si ariite kootu na bira ani immoo kalli walli hojii siin galchaa hamma dandeesseen hojjetta gaafa qabamti biyya galcha kanaaf. Amma achi paaspoortii waraqaa minamina jeen biyya keessatti galtee waraqaa paaspoortii kee baafatta. Ammasitti immoo okattee akkanumatti kalli walli hojjette kun ijoolleen ammaan hojii galchisuun akka ittiin paaspoortii siin qabdu waraqaa siin qabdu kun zanaa itti hojjette ji'a guutte hundu. Ji'a lama yoo hojjette waan ittiin waraqaa kan kee baafattu galta biyya kan kee galtee waraqaa kan kee baafatta. Ishee? Ta'u ishee na dubbisi bakka si barreessira lakkoofsi kan koo ani tiktokii keessan warri na barreessan isin argaan jiru waatsaappii koo tiktokii koo jalaa barreeffadhuuti gaafa namittitu si ariite na bira kootu na bilbilii anu feetasi fuudha ijoolleen teenya naqaa fidaa yaane na bira dhuftaa achiin booda immoo ani hojii sin galcha ishee. Ta'u ishee bakka guruupii sin jettanii sitti immoo itti na dabalaa rakkoon qabu. Rakkoo takka qabu hin galta ishee lubbuute. Shimbiroo dubbadhu mee. Gabaadhuuti hojjedhu amma sitti sodaati namaa sin godhu ishee nama quba sin qabu. Shimbiroo dubbadhu ijoollee dhuftee as jiraftii dhugaa rabbii. Ishi nagaa waaqni siniif haa baay'atu warri jala jirtanis warri gubbaarra jirtanis. Amiin lubbuu. Qoyaa dubbattu ishee. Ani shawaa lixaa meettaaroo midhaanan kooyi kanan jiru immoo Saudi Arabiyaa keessa dhimma obboleettii keenya Saudi Arabiyaa keessatti lubbuu ishee darbee san irratti ani reeree hundufa jala kanarreen turre haasaa jirtu yeroo na dhufu dhimma san keessatti Qoy micoosanii akkasitti duuta hin beektaa qoy hawwiyaa softu. Akka itti duuta hin beektaa quba qabdaa hin dhageenye bar micoosanan. Quban qabu ani naannoo sanarra hin jiru ani kanan jiru haayyeran jira. Maal taatee duuta jedhan?
Nukkubsannee bakka ani kanaa saamu miidiyuma kanarratti arge malee qabatamaadhaan nama tokkorraa wanti na dhagaye tokko hin jiru. Waa'ee ishee haasa'aa Nukkubsannee jechaa turanii ani waan biraa homaarreen dhageenye.